dubbachuudhaa fi wanta dubbadhuu fi wanta afaan koo keessa baasu akkasumas wanti yaadullee na jalaa dhabame jechuudha. Waa'ee micayyoo kana iddoo tokko na gaddisiisee micayyoo kana qofa otoo hin taane obboloonni keenya shamarran biyya harabaa keessa kan jiranii keessumaa gaa'ila qabatanii ijoollee godhatanii jiruuf jireenyi tulfaannan jireenya isaanii jijjiiruudhaaf akkasumas immoo ijoollee isaanii guddifachuudhaaf walii gargaaranii ijoollee isaanii barsiifachuudhaaf mana ijaarrachuudhaaf wantoota tokko tokko haala qaala'insa jireenya biyya keessarra kan jirudha wal qabatee jechuudha. Biyya isaanii ijoollee isaanii mana isaanii abbaa manaa isaanii dhiisanii gara biyyoota biraatti godaananii jiranii dhugaa dubbachuudhaaf namoonni hedduun kan baasanii hin dubbanne keessa isaaniitti madaa baatanii kan kulkulfatanii yeroo hedduu gola namaa keessatti dhukkubsachaa beela'aa dheebochaa akkasuma immoo jechuudha yaada garaagaraa wantoota akkana kanaan irriba dhabanii booddee keessa hojii jedhee jireenya biyya namaa ho'asaa qorrasaa akkasuma immoo yaaddoo ijoollee isaanii mana isaanii jedhee karaa abbaa manaa isaaniitiin wantootuma hojjetanillee itti boqochuu dadhabanii kan lubbuu isaanii ofiidhanillee of dabarsan akkuma sana immoo dhukkubsatanii sababa midhaan hin nyaanneef yaaddoo garaagaraa keessa galanii kufanii kan addunyaa kanarraa boqotanii namoota hedduutu deddeebi'ee too'ii gama miidiyaa kanaan hargaatii hollaa jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guddaan qaba isiniin jedha isinis nagaa ta'a isiniin jechuuti nan barbaada. Keessumaa dhimmi kun dhimma obboloota koo biyya arabaa keessatti kan argamtan isin ilaallata jechuudha. Keessumaa gaa'ila dhaabattanii ijoollee kan biyyaa qabdanii isin ilaallata waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaadha isiniin jedha. Taatee micayyoo kanarratti raawwate micayyoon kun haadha ijoollee sadiiti jechuudha. Haadha ijoollee sadii taatee otoo jirtu micayyoon kun jechuudha abbaa manaa ishiitiin walii galaniituma gara biyya arabaa kanatti kan ishiin godaantee biyya arabaa kana keessa waggoota 8 kan ta'ani biyya arabaa kana keessa jechuudha kan ishiin jiraatte. Haa ta'uyyuu malee biyya arabaa kana keessa hamma jiraattetti abbaa manaa ishii wajjin walii galtee dhumaanii wanta hojjettullee isumarratti kan ishiin ergaa turte mana bareedaa wantoota isaan barbaachisu hunduma isaayyuu erga guuttattee obboleettiin keenya kuni gara biyya ishiitti galtee abbaa manaa ishii wajjin jireenya itti fuftee jechuudha. Akkuma nama kamitti innillee wanta hojjechuun irra jiraatu hojjetee wanta ishiin hojjetteetti ergitu hunduma isaayyuu hojiirra oolee jechuudha. Maaltu ta'eree maaltu ishii qonnameree jechuutti dandeessu obboleettiin kun abbaa manaa ishii wajjin nama ijoollee sadii qabdudha. Abbaa manaa ishiiti waan ta'eef qaama ishiiti waan ta'eef maallaqa ishii nama ijoollee ishii bira keessee waliin guddannaa waliin jijjiiramnaa ijoollee keenya guddifanna jettee waliin mari'attee baate kana dhiistee gaafa maatii ishii yookiin obboloota ishii irratti qarshii ishii erguutii hin dandeessu jechuudha. Obboloota koo maaliif abbaa manaa fi haadha manaa erga ta'anii jiraatanitti dhimmi karaa maatiittiin guduunfadha yookiis immoo obboleessa koo obboleettii kootiittiin guduunfadha sinamanuu wanti jedhamu in ulfaata jechuudha jireenya gaa'ilaa keessatti. Garuu hanga keessa hin geenyetti maaliif akkas gootee jechuutti dandeenya jechuudha. Ta'u malee gaafa gaa'ila keessa galanii dirqama nama gaarisaa ta'uu baatu namni ati wajjin itti fuftee waa'ee jireenya kee hojjettee of jijjiiruudhaaf wajjin jiraattu abbaadhuma manaa keetidha. Kanaaf obboleettiin kun akkuma warroota kaanii jireenya gaa'ila ishiiti waan ta'eef abbaa manaa ishii irratti wanta jiru hunduma isaayyuu ergachaa turtee gara biyya ishiitti galtee jireenyichas immoo wajjin eegalanii turanii. Haa ta'uyyuu malee dubartiin kun yeroo as jirtu keessatti maallaqa ishii yoo ergiteeyyuu maqaa isaatiin jechuudha kan inni lafti bitamee manni ijaarame waan hundumtiyyuu guutamee kan itti galame. Abbaan manaa ishii kun otuma ishii faana jiru ishiin maatii ishiitirraa baate abbaa manaatti isatti cittee to'aftee jirti jechuudha. Gaafa kana inni maal godhaa otuma ishiin gara biyyaatti hin galin maqaa manasaa maqaa haadha isaatiitti jijjiiree akka waan ishiin irraa bitatte tokkotti jechuudha. Sana booddee jechuudha manni suni in gurgurame nama biraatti gurgurame otuma dubartiin kun ijoollee ishii wajjin keessa jirtu warroonni bitatan sun immoo waajjira poolisiirraa poolisii qabatanii dhaqanii mana keenya gannu lakkistee akka baatu jedhanii dirqamaan ijoollee ishii sadaa fudhattee karaa irratti baatee jirti. Abbaan manaa ishii sun garuu maallaqa isaa kan ittiin gurgurate sana fudhatee jireenya isaa kanan biraa jechuudha.
kan inni qopheeffatee haadha manaa biraa fuudhee tooyi irraa ba'ee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleettiin kun yeroo hamma kanatti ijoollota wal wajjin godhatan ijoollota sadashana qabattee kinoo rakkachaatii jirti jechuudha. Manni murtiillee eessumayyuu dhannaan yeroo hamma kanatti isaaf jechuudha kan isaan ragaa jiran otoo ishiin quba hin qabaatin ijoollee ishii wajjin akka sana godhe jechuudha. Namni bara kana biyya lafaa kanarraa waan darbutti fakkaatu jechuudha. Obboloota koo yeroo har'aa kanatti wantoota akkanaa kanatu baay'ate keessumaa dhiironni maaliif akka onnee akkana onnee dhagaa kana akka isaan godhatanii ani hin beeku jechuudha. Obboloonni koo dhiira as jala jirtanii dhiifama naa godhaa isiniin jedha nama hunda jechuu miti. Namoonni gaggaariinis namoota muraasa haa ta'an malee kan dabqa obboleettii isaanii haadha manaa isaanii dubartii kan ofitti hin baay'isne kan ofitti hin dabarsine hedduu isaanii jiraachuutii malu jechuudha. Garuu ani kanan dubbachaa jiruu fi obboloota jechuudha dubartoota miidhanii akka kanatti ijoollee wajjin otoo ijoollee wal wajjin horatanii jiranii amantee ishiin jireenya kooti abbaa manaa kooti jettee otoo ishii waliin deemtu yeroo akka kana irratti raawwatanii sammuu isaanii akkatti boqotee jireenya mataa isaanii dhala isaanii wajjin gatanii tooyi yeroo isaan jiraatanii ani hin beeku jechuudha. Namoonni hedduun jechuudha sammuna darbe kana ijoollee gatamtee daandirratti kaastanii irratti dubbachaatii jirtu jechuudha. Yeroo hundumayyuu daa'imni takka yoo karaa irratti isaa gatamtu waan tokko yoo taate kan itti faradamu dubartiidha jechuudha malee dhiira miti jechuudha. Yeroo hedduu akka aadaadhuma namoota keessatti guddannes ta'ee akkuma namni kamiyyuu jechuudha haati maaliif gatte waan akkasii jenna jechuudha. Garuu haati tokko gaafa dhala ishii gattu yookiin tariitoo of ajjeesuutii dandeessi yookiin bakka namni fudhatu dhala kana fudhatu abbaa fudhatellee jettee bakka namni fudhachuu danda'u keessee tooyi haati kun jechuudha. Murtoo lubbuu ishiitti irratti murteessitee dhala sana gatuu dandeessi malee haati takka ji'a 9 garaatti baattee tooyi daa'ima ishii ciniinsuudhaan deessee tooyi karaa irratti gattee too biraan deemtu jechuudha. Yoo du'a ta'e malee du'a ammoo namni homaa gochuutii hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha adaraa keessan obboloonni keenya dhiiraa jechuudha guyyaa tokko jechuudha hundumti keenya iyyuu kan dubartiillee ni ilaallata dubartoonni dhiirallee miitan akkasumallee dhiironni dubartiillee miitanii guyyaa tokko hundumti keenya iyyuu biyya lafaa kanarraa hin duuna. Garuu gaafa biyya lafaarra duune wanta biyya lafaa kanarratti gochaa turre hunduma isaayyuu fuula waaqayyoo uumaa keenya duratti wanta gooneef hunduma isaayyuu deebisuudhaaf jirra waan ta'eef lakki dhaqee sirreeffadhee dhufa dhaqeen kennee dhufa dhaqeen deebisee dhufa jechuun hin danda'amu jechuudha. Guyyaa sana jireenya biyya lafaarra jireenya gabaabduu kana jennee akka kanatti warrakkisuun akka kanatti dafqa namaa nyaachuun abidda namatti ta'a. Ijoollee lubbuu namaa guba har'a yoo namatti mijatee har'a yoo namatti tolee omtuu nutti dhagahamuu baate iyyuu guyyaa tokko jechuudha guyyaa wanta itti deebifnu wallaallu wanta goone hunduma isaatiif iyyuu hin jira. Inni qabus inni hin qabnes guyyaa isaa eegee biyya lafaa kanarra darbuuf jira waan ta'eef adaraa keessa waliin miidhinaadha. Waanuma gaarii waliif godhaa waanuma gaarii waliif hojjedhaadha. Haadha manaa keessan ishii maatii ishii dhiiftee obboloota ishii dhiistee alagaa jechuudha alagaa kan wajjin hin dhalanne maalummaa kee hin beekne kaleessa fira si godhattee foshii si godhattee gara keetitti dhuftee sitti maxxante ati immoo ofirraa folloksitee adaraa kee hin miidhini. Guyyaa tokko atillee dhalli keellee akkuma sana rakkataa otoo haati kee akka kana taatee hin jaalattu namni haadhasaa haka kana hoo taate jaalatu hin jiru waan ta'eef adaraa keessanii dhiironni dubartoota maatii isaanii bakka eenyummaa isaanii hundumayyuu gallakkisanii gara keessanitti baqatanii fi hirkoo ta'aafi malee adaraa keessanii jireenyi isaanii akka gabaabbatu hin taasisinaa isiniin jechuuti barbaada. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko na gaddisiise jaalallee ishii miti kaadhima ishii miti abbaa manaa ishii abbaa ijoollee ishii sadiitiin akka kanatti miidhamuun ijoollee keenya waliin guddifannanii ijoollee sana wajjin baasee gatuun baay'ee ulfaata. Yeroo har'aa kana eessa seentime ijoollee sadi qabatte jireenyuma bakka ijoollee matakitti iyyuu fudhatanii bakkitti baqatanii hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf haati sababni itti ijoollee ishii gattuuf illee isa kanadha jechuudha. Bakka murtoo dhumaarra geessee yeroo ishii lubbuu ishiitti irratti murteessitu ijoollee ishii bakkeetti gattee bakka lubbuu ishiitti murteessiti. Kanaaf iyyuu adaraa keessan lubbuun dubartiis ta'ee kan ijoollee illee ta'ee isinirra barbaadama waan ta'eef waanuma goonu hunduma isaayyuu har'a keenya qofa otoo hin taane
taane galgala keenyaaf borii keenyaaf ilaaluutii qabna isiniin jedha obboloota koo yaanni dogoggoraa yoo jiraate na of kalchaa jechaati obboloonni koo shamarranii gaa'ila keessanirraa fagaattanii baay'een turinaa jireenyi biyya lafaa hin guutu waan ta'eef waan hojjettan hojjetadhaatu hamma hojjetattan harka keessanitti qabadhaatoo inni caalu akkasiin jalaan banne isa kana otoo reebnu jechuudha akkasiin jalaan bannee fi yeroodhanii gara gaa'ila keessanitti deebi'aa gaa'ila keessanirraa deemtanii akkasiin turinaa isiniin jedha obboloota koo subscribe, share, like, and comment. Thank you for watching. Kenna Jalila.